Jirra. Shiranii garaaf qalbii kee. Ashamaa hordoftoota chaanaalii Yooniyoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqaaf galata nagaa koodha har'as akkuma baratame keessummaa tokkoon deebi'ee dhufee jira warri yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftan Yoonaas jedhama chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquudhaan sheerii gochuudhaan yaadaaf keeka yoo qabaatan immoo koomentii jaaruun kaa'uudhaan hanga xumuraatiin faana ta'a jechuun barbaada. Egaa keessummaan har'aa immoo keessummaa addaati. Shakkuu YouTube isiniif fidee dhufee jira jechaadha hordoftoota chaanaalii kooti. Shakkuu wajjin turtii gaarii wajjin dabarsinee jechaadha. Kanaaf iyyuu viidiyoo keenya osoo hin eegaliin warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan warri maatii koo taatan immoo laayikii tuquudhaan viidiyoo keenya eegaluun jedha. Egaa garuma keessummaa kootan sin dabarsaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Yooniyoo ani Shakkuun jedhama chaanaalii kiyya Shakkuutiif jedhama. Egaa Yooniyoo kun chaanaalii ofirratti naaf hiree gaaffii tokko na gaafachuudhaaf gama ofiitti na waamatee jira. Anis osoo irrafiin dhufee jira jechuudha. Guyyaa akkas muraasa dura gaaffiin kun na ergee gaaffii kana sirraa tursiisuu kootiif ifamas gaafadha Yoonii. Egaa mee kallattiimaan gara gaaffiitti osoo hin darbin dura waa'ee chaanaalii kana waan tokko dubbachuun barbaada. Chaanaliin kun chaanaalii baay'ee gaariidha akkasumas immoo namoonni waliin baratan jechuudha. Amma namoonni hedduun yuutubaroota beekamoo chaanaalii 100,000 ol qaban akkas sanniin walitti fidan jechuudha. Mucaan kun ammoo ijoollee xixiqqoo ganaa guddataa jiran mana 100 mana akkas mana 2,000 sanii wal jira walitti waamaa jira waan ta'eef kun chaanaalii baay'ee gaariidha hojii baay'ee gartee haaluma kana itti fufsiisan jechuu barbaada Yooni. Egaa kallattiimaan gara gaaffii na ergeetti yoo dabarru immoo gaaffii tokkoffaa maal jedha seetan? Shakkuu boru yeroo hirribaa kaatu dandeettii tokko osoo siif kenname ta'e osoo dandeettii maal siif ta'ee filattaa naan jedha. Maaliif naan jedhe sanuu sanitti nan dhiifne? Dandeettii akkamii osoo naa kennan yoo barbaada seetan? Dandeettii yeroo barbaadetti dhukachuu yeroo barbaadetti mul'achuu kun osoo naa kenname waan biraan barbaadu sii galee garuu yakka illee ittiin raawwachuuf osoo hin ta'in bakka. Waan akkasii osoo naa kenname baay'ee natti tola ture sababiin isaa namoonni hedduun miidhamaa jiru ragaaleen akkas tokko dhukataa jira waan ta'eef waan akkas dhukataa sana immoo kan ofii kiyya dhukadhee seenii baasu barbaada waan akkas barbaada sii galee sun osoo naa ta'e akkas natti tola ture yaa garuu kennaa rabbii ta'an ta'eef namaaf kennamu kun asmaatanya. Ara shakkuu taa'e maali icciitii sitti baay'atanii itti fakkaata wantoota baay'ee si jala dhukachaa jira moo akkamii haalli isaa? Hundaafiyyuu akkasitti dhiphatiin baay'ee isaanii garuu wanta hin taane kuni osoo sii ta'e garuu ati wanta baay'ee baasuu barbaadde jechaadha icciitiiwwan garaagaraa jechaadha. Kanaaf natti tolteerta baay'ee isaa hundaafu. Lammaffaan immoo maal jedhee jettan shamarran dhiironni baay'een wal quunnamtii saalaaf malee jaalalaaf namatti hin dhiyaatan jedhu ati maal jettaa? Jaraadhaan maal isin fakkaata nama guddaa isin fakkaata wajja akkana biraatan kun daa'ima bara areeda baasee fi harmeen koo akkana dhageenye immoo mana keessa waan ta'eef gaaffii akkana gaafatu suraalee gabu tureetu jedhama. Maraafuu gaaffiin kun sirriidha maal seetan dhugaadha shamarran hedduun akkasitti dhiirota hedduu yaaduu danda'u garuu dhiironni marti akkasii miti hundi akkasii miti maaliif namni jaalala dhugaa nama jaalatu akkasitti hin deemu shamarran yeroo hedduu dhiirota kijibdootaan yookaan dhiirota yeroo baay'ee sobaniin miidhamuu danda'u kan yeroo sanitti isaan barbaadu mallattoolee hedduu agarsiisa waan ta'eef mallattoolee san chaanaalii kanarratti mucaan kunillee barsiiseera. Namoonni akkasii waan kana sirriitti hubachuudhaaf akkas duuba deebisanii ilaaluun barbaachisaa jedhee yaada. Garuu noormaalii namni jaalala dhugaa nama jaalate akkasitti hin barbaadu. Maal gaafachuun ulfaata sii galee si jaaladha jechuun itti ulfaata nama jaalala dhugaa shamarran jaalate jechuudha. Shamarran illee garuu akkasitti yaaduun isaanii sirriidha. Kan hubatin garuu akkasii miti. Shakkuu wanta akkamii gaafachuu sodaata warri dhiiraa? Ni sodaatamu moo yoo dhuguma jaalala dhugaadhaan jaalatan sodaatan jechuu barbaaddeeti? Hundaafiyyuu nama jaalatan dhugaa itti gara kallattii kanaan itti gaaffii akkanaa dhiyeessuun baay'ee ulfaata yeroo baay'eedha. Hundaafiyyuu jaalala dhugaadhaan gaafa walitti dhiyaatan wal quunnamtii saalaatiif yookaan immoo sagaagalummaadhaaf qofa walitti hin dhiyaatu namni boru bultii wajjin ijaarrachuudhaaf jireenya isaanii gara fuulduraa bareechifachuudhaaf jecha kan namni baay'ee walitti dhiyaatu dhiiraaf shamarra jechaadha. Kanaafiyyuu warri kana gaafachuu sodaatan kun
dhugaa jirtanii dhuguma waaqa sodaattan jechuudha gara biraatiin. Ayi bareeda. Afraffaa shakkuu sagalee keetiin sirba tokko nu affeerii jedha. Allahumma nabi. Ammee nama sagalee qabu fakkaata. Aartiistii fakkaata. Maaltu Haacaaluu Hundeessaa fakkaata? Haacaaluu Hundeessaa fakkaatanii? Maaltu Caalaa Bultumee fakkaata? Rabbi isaa maaramuu kanaatiin maaramtu dhugaa. Maraafuu sekondii sadii sirba tokko sirba maalii sinaaf feetan sirba tokko beekamaa sadii sekondii sadii sirba Haacaaluu Hundeessaa tokko inni yeroo dhumaatiif akkas baasisan. Eeshi eegali shakku sekondii sadii jette ayyee itti fufime sekondii sadansa. Jirra. Aara shakku maal dhaab asumatti dhaabi qoy sirba namaallee jalaa balleessuurra hundaafiyyuu asumatti dhaabiti itti fufna kan sirba biraa yoo kan qabaatu ta'e immoo filannootti akka filannootti fayyadamne jechaadha. Mee kana asumatti naa dhaabi. Jirra. Jirra bulii barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawaa irraafachuuf yaanuyi. Kasan booda qabu atummaa itti keessa mucaa. Ayyee shakku bakka dhaabate irraa itti fuuf jechaa irratti fakkaate tariitii anis sirba baay'ee isaa hin danda'u akkuma keetitti waan ta'eedhaafi hundaafiyyuu na yaala haga danda'e hordoftoonni keenya immoo amurteessan eenyu akka irra danda'u hundaafiyyuu itti seeneera. Shiranii garaaf qalbii kiyyaatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheenaan sirraa citaa. Si fudheen Gijjii koolixaa, si fudheen Arsii koolixaa, si fudheen Finfinnee lixaa, si fudheen Gorbaa koolixaa, si fudheen Baalee koolixaa. Jennee itti fuunaaf hundaafiyyuu sirba baay'ee dandeenya osoo hin taane just isin mafataa gochuudhaaf jecha fayyadamne sirba kana. Kanuma sirba baay'ee hin danda'u dhugaa dubbachuudha sirboota baay'ee walirratti aanseetiin jechuu hin danda'u. Kuni gaadhee yaadaa gaafima akkas wantoota gochuudhaaf. Yeroo gaarii akka wajjin dabarsaa jiru shakkii tokkoon qabu hordoftoota chaanaalii kana turtii gaarii isiniif haa ta'u ammallee shakkuu itti fufii gaafiitti aanu. Shanaffaa hojii yuutuubii irratti yeroo abdii kutatee jira maaliif? Gaafiin kun dhugaadha gaafii sirriidha gaafii dansaa na gaafatte yeroo ammaa kanatti abdii kutadhee jira jechuun dandeenya maali? Yeroo ammaa kana chaanaalii kiyya irratti koopiraayit teektaawanii lamannatti ergamee jira istiraayikiin lama jechuudha. Koopiraayitii tokko kana dura viidiyoolee waa'ee bu'uutii barsiisan tokko irratti fayyadamee natti ergamee ture imeelii itti barreessee wantoota baay'ee godhee illee narraa kaasuu danda'eef koopiraayitii tokko san sun gahee osoo hin jedhin ammoo har'a lamaffaa natti dabalamee jira jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba ganama wayita hirriba ka'ee akkas silkii koo banu teektaawanii ammallee lammaffaa narratti gatanii jiran jechuudha. Ennoo kanarra gate ammoo san hin dubbadhu garuu Oromoo rakkoon qabu. Yeroo chaanaalii guddifachuudhaaf baay'ee nama rakkisa galee amma sabiskiraayibii dhibbayyuu argachuuf yeroo ammaa kana keessatti ulfaataa ta'ee jira. Baay'ee abdii nama kutachiisa garuu san booda wanti jiru ofiillee milkoofnee bakka san gahuu baannu namoonni milkaan hedduu jiru ollaa keenyaan nu bira obboleewwan keenya namoonni hedduun waan kana milkaanii jiru. Addunyaan keenya gara fuulduraatti karaa kanaan deemaa jira waan ta'eef kuni bal'aadha garuu abdii nama kutachiisa. Anillee yeroo baay'ee abdii kutadhee jira kana duras. Sadarkaa amma irra jiru kanatti illee mooraayidhaan deemaa jira jechuun natti ulfaata si galee garuu gara fuulduraatti ni bal'atee yaada. Channel irratti abdiin kutatina itti fufaa baay'ee abdii isin kutachiisaa itti fufaa isin jedhan gabooti argaan koo kana. Hundaafiyyuu kan amma jette kun baay'ee kan nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf shakku tariitii atillee kana boodaaf of eeggannoo cimaa sii ta'a jechaadha. Lama eega koopiraayitii sitti ergame ta'e kana booda atillee of eeggannoo guddaadhaan hojjetta wanta ta'eedhaa fi kanaafuu kanarra booda viidiyoo nama fayyadamu irratti osoo of eeggannoo cimaa goote baay'ee natti tola jechaadha. Dhuguma itti immoo sabiskiraayibii 100 takkaayuu argachuun hangam akka nama dhiphisu argaa jirra. Hundaafiyyuu ati immoo sabiskiraayibiidhaaf deemteerta sa'aatiidha malee sa'aatii keetiif immoo jechaadha hanga danda'ame wanta gaggaarii hordoftoota keetti dhiyeessuudhaan jechuudha. Sa'aatiin sun akka saffisaan dafee siif guutuuf maloota biraa fayyadamuudhaan
akkasitti sa'aatii kee daftee guuttachuu danda'uu qabda jedhee tana mana jechaadha shakkuu koo. Hundaafiyyuu kana boodarra viidiyoo namaa fayyadamurraa of eeggannoo cimaa osoo goote baay'ee natti tola jechaadha. Kan darbeera waan ta'eedhaaf haga danda'ameen namoota koopiraayitiitti ergan san keessan dubbisuudhaan haala sirraa kaasan haala mijeeffachuu dandeecha akkasitti haala san mijeessi. Yoo hin taane immoo jechaadha kana booda viidiyoo namaa fayyadamurra sirriitti of eeggannoo kee gochuu qabda jechaadha. Maayidhaa fi hojiin amma hagammaa hojjette kun jechaadha. Waggaa lamatti siiqaa jira waan ta'eedhaaf ifaajii kee waggaa lamaan kana balleessuu waan si jalaa ta'uudhaaf kana booda fiyyuu viidiyoo nama fayyadamurra sirriitti of eeggannoo gochuu qabda. Si qofaa miti hundi warra yuutuubii hojjetan jechaadha. Viidiyoo nama fayyadamurra osoo of eeggannoo cimaa gootanii jireetan amana jechaadha akka gootetti wantuma keessan osoo baataniitiin jechaadha. Isaan monetaayizii godhatanii isaan booda wantoota garaagaraa fayyadamuu hin dandeecha waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaafiyyuu shakkuu koo homaa sitti dhagaamini in sirreessaa deemna waan ta'eef wanta hundaayyuu akkasitti itti fufi jechuun yaada kooti jechaadha. Lootoriin qarshii miliyoona tokko osoo siif bahee wantoota jalqaba ittiin gootu sadi nutti himi sadi qofa. Amma na miliyoona tokko maal nama gootu miliyoona tokko waa sadi nama bitti ama mucaan gaafee. Shakkuu maal jirti miliyoona tokko sitti qaatamu akkami haalli isaa daangalle. Anoo barataadha jedhee tanan iskiirtuu fa'aa wantoota akkanatti bitata jedhee wanta yaadee dhaafanidha. Miliyoona tokko kana godhe ishi miliyoona tokko sii godhu dhiis taaf barumsa kee addaan kuttaa waan ta'eef amma miliyoona tokkorra dhaabannee ta'aa hojjennu. Qarshii miliyoona tokko waan tokkoyyuu nama bituun namatti ulfaateera amma sii galee. Maraaf waan maal ittiin bita seete? Makiinaa. Konkolaataa ittiin bitadha konkolaataa akkas sama dalagee wayiillee taatu jechuudha. Konkolaataa ittiin bitadha. Konkolaataa san ittiin bitee ammoo yeroo barbaadetti finfinnee ijoollee barbaadu bira bakka nama barbaadu bira dafee gahuudhaaf faayidaa ittiin jechuudhaaf konkolaataa bitadha. Chiikonnillee nama makiinaa qabuun jaalatan jedhani. Innaa sanumaa. Ofii akkami dhuguma nama jaalatan konkolaataa yoo bitatan warri shamarranii jechaadha. Ati konkolaataa ittiin bitatta? Ayyee ati bakka steepii xaanutti deemaa jirta jechaadha. Barumsa keessaa gara fuudhaatti deemaa jirta jechaadha. Kanaafiyyuu chikoota illee ittiin harkifadhu maalis godhi makiinaan ta'e garuu arogee waan bitattuufi yookaan moofoftuu waan bitattuufi akka chikoota qabatteetu karaatti si jalaan dhaabanne of eeggannoo cimaa godhii siin jedha asumaanii. Muudannoo yoomuu hin dagani nuuf qoodii asumaan ergaa kee xumuraa nu dabarsii sagantaa keenya goolabnaa jedha. Muudannoo akkas emotion nama godhullee hin qabu. Maraafuu muudannoo tokko meeshaan itti himu. Muudannoon kiyya bara 2009 akkas ture. Eebba kilabii ture. Kilabii keessa dalagaa ture. Mana ispoortii jechuudha. Teekwaandoo kana yeroo wayii dalagaa ture. Yeroo sanitti guyyaa eebbaa ture jechuudha. Naannoo sa'a 6 nuti ammoo beeltii keenya mana dhaqannee deemne waan ta'eef qabattu jechuudha. Qabattuu san fudhachuudhaaf hiriyaa kiyya wajjin mootoraan sochoone gara manaa jechuudha. Manaa yeroo geennutti mootorraa buunee nu lamaanuu qabattuu keenya fudhachuu manaa deemnee mana seennee fudhannee yeroo baanu jechuudha. Shamarra wayii mootora keenya bira dhaabatanii nu fe'aa manaamin jedhanii anammoo didee turelleedha. Hiriyaan kiyya garuu xiqqoo gurraa kana guddataa waan ta'eef xabbaruu barbaada waan ta'eef of mul'isaa kana barbaada. Inni fe'ee inni anosuma diduu jechuudha. Eegas mootorichi xiqqoo jedhee guyyaa eebbaa kennaan akkas nu godhe jechuudha. Muudannoo baay'ee nama gaddisiisudha guyyaa sanitti jechuudha. Nuuf guyyaa addaa ture. Guyyaa eebbifamu turretti waan akkanaa nu mudachuun baay'ee nama gaddisiisa. Akka ji'a waggaa tokko olii faanyeetiin guyyaa san tikeetii gurgurree nama duraa hafuun baay'ee ulfaata nama hedduu waamne jechuudha. Gaafa sana akkasitti isaa ollee. Shaakku guyyaa kanallee jechuudha. Ati waan sodaatee fi malee hin guuftanii guyyaa kana iyyuu jechaadha. Baay'ee dhaabseeti. Mucaan gurraa isaatiin fe'ateera mucattii balbeete. Ati wanta sodaatee fi kan gaafas kuftan jechaadha motora sanarraa. Hundaafiyyuu ati baay'ee sodaatee wanta akkanaa irratti mudannoo waan ta'eedhaaf guyyaa suni. Ergaa kee dabarfadhu kanaan jettee ammoo ergaan kiyya ijoolleen Oromoo gara teekinooloojii kootaa walumaan kireetiivii haa taanu isiniin jedha. Kanuma ijoolleen hedduun ijoolleen afaan Amaaraatiin afaan birootiin dalagan jechuudha. Baay'ee fiiganii jiru hamma ammaatti jechuudha. Teekinooloojii yuutuubii bulchaan itti baay'isee waan baay'ee jira. Kana bal'inaan amma xiqqoo ulfachuun dubbachuun baay'ee rakkisaadha yeroo fudhata waan ta'eef. Maraafuu FB irraa gara yuutuubii kootaa gara tiiktookii instaagiraamii waan galii isiniif qaban jechuudha. Gara kaniin yoo dhufta waan baay'ee baratan barumsa argatta waan ta'eef
Namoonni baay'een garuu Facebook irra namni dhabamee hin jira jedhee yaaduu beekte. Kanaafiyyuu akkuma shakkuun jette kana hundi keessanuu Facebook fayyadaminaa jechuun miti. Facebook irra garuu kallattii teekinooloojii YouTube kanaan wantoota baay'eetu ergaa gurguddaatu darba waan ta'eedhaaf kallattii kanatti koottaa sinsimannaa gara keenya koottaa illee jechaa jirra. Kanaafiyyuu yaadni ammatti kaaste yaada gaariidha jedhee tan fudhadhaan illee hundiyyuu namni kallattuma tokkoon socho'uu qabu. Abdeetii gochaa yookaan immoo of jijjiiraa deemuu qaba gara teekinooloojiitti sirriitti karaa deemuu qaba jedhee wanta namanuudhaa fi yaada shakkuu kanatti waliif hangale yookaan walii galla jechaadha yaada kanaan. Wajjin ergaan koo kanuma biroo waan naaf feertiif guddaa galatu miliyoonii baay'een si kabajaa nama kabajuutuun gaaffii nama ergitiin namaaf feera. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii mucaa kanaas sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii isaa ta'aaf chaanaalii baay'ee bareedaadha. Mucaa gara fuulduraatti abdii irraa qabnudha. Kanuma baay'ee. Hayyee shakku sagantaa kootii irratti atis yeroo kee aarsaa gootiin argamu keetiif guddaan si galateeffadha. Maqaa kootii fi maqaa hordoftoota kootiitiin jechaadha. Egaa yeroo wajjin dabarsine turtii gaarii ture jechaadha. Akkuma jettee hordoftoonni keenya lamaanuu jechaadha. Subscribe gochuudhaan shakkuu tuubillee jajjabeessuu keessa hin dagatinaa jechuun barbaada. Inni subscribe baay'ee deemee jira kan hafu sa'aatiidha waan ta'eedhaaf sa'aatii kana akka guutuuf immoo jechuudha. Viidiyoo isaa irra deddeebiidhaan ilaaluudhaan sa'aatiin isaa akka guutuuf gochuu keessa hin dagatinaa jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kanaa. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatanis asumaan yoonii koo jedhaati chaanaalii keenya subscribe godhaa. Maatii keenyatti dabalamaa yeroo viidiyoowwan garaagaraa hin argattu jechaadha. Ergaawwan jaalalaa akkasiin kaasnaa piraankiin argattu. Sana malee immoo keessummoota garaagaraa affeeruudhaan keessattuu yuutuubaroota haaraa affeeruudhaan jechaadha. Turtii gaarii wajjin dabarsinaa bohaartiidhaan dabaallee jechaadha. Kanaafiyyuu hanga ammaatti waan faana taataniif viidiyoo keenya waan nuuf daawwattaniif guddaa siin galateeffadha jechuun barbaada hordoftoota chaanaal kana. Egaa hanga keessummaa biraatiin deebi'ee dhufutti jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti. Baay'ee.